ergama ifa ta'e qabsoo saba keenyaa wantoota sadan ijaaree gulantaa ta'anitti qabsoo keenya ceesisuudhaaf kallattii ifa ta'e kaa'ee hojjechaa dhufee jira. Waggoottan 5 darbe ergamni sadan kun saba keenya sabboonummaa saba keenyaa dinagdeedhaan mirkaneessuu barnootaa fi teekinooloojiidhaan akka duubatti hin deebine godhanii utubuu sirna cimaadhaan immoo itti fufiinsa isaa mirkaneessuudhaaf karoora ifa ta'e qabatee hojjechaa dhufee jira. Raawwiin keenyas galmoota sadan qabanne kanaan sakatta'amaa dhufee jira. Iddoodhaa iddootti caasaadhaa caasatti seektaraa seektaratti garaagarummaa qabaatu malee galmoonni sadan kun tuttuqamaa hanga tokko milkaa'aa hanga tokko qoramaa as ga'anii jiru. Qabsoon nuyi goonu hojiin nuyi hojjennu wantoota sadan kana hin mirkaneessa taanaan qabsoon saba keenyaa gulantaa ta'utti jira. Aarsaan jaalleewwan keenya kumaa kitalaattiin kufan kun akka lammata duubatti hin deebine ta'ee utubama. Kanaaf raawwii keenya ji'a 9 yeroo madaallu hagam mul'ata keenya kana milkeessaa jirra. Hagam mul'anni kun sadarkaa barbaadamutti tarkaanfataa jira kan jedhu kana yeroo hunda dubbii kan itti ilaaluu qabnu fi itti sakatta'uu qabnu. Raawwiiwwan keenya waa'ee lakkoofsaa miti. Lakkoofsi safartuudha. Safartuu sana bira darbee kaayyoon qabanne kun hagam sadarkaa barbaadamutti fuulduratti siqaa jiraa kan jedhu kana sakatta'uuf ilaaluun ergama dhaloota kanaati. Ergama hoggansa kanaati. Ergama caasaa kanaati. Dhaloonni kun gaaffii sadan kana karaa eegoo qabuun deebiitti kenna ta'e taanaan deebii jaarraa tokkoo gaaffii jaarraa tokkootiif deebii gahaa kenna jechuu danda'a. Wantoota sadan kanaaf gaaffii sadan kanaaf deebii gahaan kennu taanaan sabni keenya maraamartoo barame keessatti kufuunsaa waa hin oolle ta'a. Kanaaf sirriitti raawwii keenya sakatta'uun dubbii jiru madaaluun tokkoon tokkoo keenyarraa kan eegamu ta'a. Raawwii keenya joottan salganii wantoota gurguddoo arfan tokkoon hoggansi kun yoo sakatta'e baay'ee gaarii ta'a. Tokkoffaaf inni duraa hojiin keenya kurmaana sadaffaa kun maaltu milkaa'e maaltu milkoofne maaliif milkaa'uu dhabee kan jedhu kan milkaa'es maaliif milkaa'e wanta karoorsine keessa maaltu milkaa'e kan milkaa'e maaliif milkaa'e kan immoo milkaa'uu dadhabe maaliif milkaa'uu dadhabe kan jedhu kana sirriitti sakatta'amuu danda'u tura jira. Sababa isaa yoo sirriitti adda baafne kan milkeessine humna nu ta'a. Kan itti dadhabneef immoo deebii qaban. Kan lammataa humnoota sadan sadarkaa kamitti fayyadamaa jira. Humnoota misoomaa sadan sadarkaa kamitti fayyadamaa jira. Humni waloo akkamitti hoogganamaa jira. Akkamitti hojiitti hiikamaa jira. Humna mootummaa akkamitti cimsaa jira. Aanaa keenya akka of danda'u akkamitti galii irratti hojjechaa jira. Baasii keenya of danda'uudhaaf akkamitti hojjechaa jira. Humna dhuunfaa akkamitti hoogganaa jira. Humni dhuunfaa sadarkaa eegoo qabutti hoogganamaa jira. Nu galee jira. Kan jedhu kana sirriitti sakattaanee ilaaluun barbaachisaadha. Sadaffaa dhimmoota qormaata guddoo saba keenyaa fi qormaata sirna keenyaa ta'an hattummaa, gosummaa,
qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa, tajaajila kanneenoo akkamitti xiyyeeffannoo kennee hoogganaa jira. Carraa hojii uumuudhaaf nu kennaman akkamitti gargaaramaa jira. Godinaaleen ammas piroojeektii naannoo biraarraa feetanii fidanii piroojeektii hojjetan jirti. Isin bira hojii dhabaa kumaatamatu jira, kumaakitala jira. Naannoo biraarraa immoo nama feetanii fiddu. Maaltu ta'aa jira? Godinaaleen carraa baankii siinqee qixaan fayyadamaa jiran jiru. Kaan immoo sababa dhuma hin qabneen kan of xaxee taa'u jira. Raawwii isaanii booda laala. Qormaatilee kana hagam kallattiiwwan ittiin hiiknu jennee keenya hagam fayyadamnee hiikaa jira. Kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Arfaffaa fi inni dhumaa maal gooneet kurmaana kana qixaan hojii wallachuu keessattuu dhimmoota milkaa'an caalmatti milkeessuudhaaf dhimmoota immoo harcaanii hafan bu'uurarraa hiikuudhaaf sadarkaa kamitti deemna kan jedhu hundumtuu ofitti qabee ilaaluu qaba jechuudha. As keessatti gaaffii hooggansaatiif deebii kennuu sadarkaa kamitti danda'amaa kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Jiini sadan hafan kun ji'a baay'ee hojii keenyaaf murteessoo waan ta'aniif hooggansi kun gaaffii hooggansaa irra jiru deebisee akkamitti wantoota hafan qixa barbaadamu ilaala kan jedhu qixaan ilaaluun hin barbaachisa jechuudha. Kun dhimma raawwii hojii bara 2018 milkaa'inaan xumuruudhaaf dhimma sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu qabudha. Dhimmi inni lammaffaa hooggansi kun siiriyeesii irratti ilaalee mari'achuu qabu qophii karoora 2019ti. Qophiin karoora 2019 sadarkaa naannootti karoora qophaa'ee orienteeshinii irratti kennamee sadarkaadhaan hanga gandaatti akka qophaa'u kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa turee jira. Haga dhuunfaatti, haga nama dhuunfaatti. Karoora keenya naannoo irraa haga nama dhuunfaatti akka lafa qabatu kallattiin kaa'amee jira. Isa kana keessatti karoorri keenya waan shanan tokkoon sirriitti sakatta'amuu qaba. Tokkoffaa fi inni duraa mul'ata qaban hagam milkeessuu danda'a. Mul'ata biyya keenyaaf, naannoo keenyaaf badhaadhina hunda galeessa ta'e milkeessinaa. Akka sila kaase immoo sabboonummaa saba keenyaa dinagdeedhaan, barnootaaf teknooloojiidhaan sirnaan irratti hojjechuudhaan ce'umsa gulantaa qabsoo finnaa jennee kan kenne sana hagam milkeessuu danda'a. Isa keessatti shoorri karoora keenyaa kun maal fakkaata kan jedhu sirriitti ilaaluu barbaachisa. Kan lammataa kan ittiin karoora keenya madaalamuun irra jiraatu potenshaala keenya. Karoorri keenya potenshaala keenya hagam giddu galeessa godhatee. Potenshaala akka sabaatti qabna, akka naannootti qabna. Godinni aanaan tokko qabu hagam hubate potenshaalicha. Gandi tokko qabu hagam hubate. Namni sadarkaa maatiitti jiru tokko hagam hubate. Potenshaali maatii sadarkaa kamitti hubatama? Maatiin tokko yeroo fi karoorsu hagam potenshaala akka maatiitti qabu hubate. Karoorichi potenshaala giddu galeessa godhatu taanaan akkuma yeroo adda addaa gabaasa irratti mul'atu 160, 170, 180 ta'a jechuudha. Raawwiin akkasii potenshaala hin hubanne jechuudha. Milkaa'ina hojii taane kan agarsiisu kufaatii agarsiisa. Haga geenyu hin beeknu jechuudha. Kana sirriitti kan lammataa kana ilaaluu barbaachisa jechuudha. Sadaffaa karoorri keenya kan madaalamuu qabu muuxannoo fi milkaa'inoota waggoottan darbee qabanne sadarkaa taanu akkamitti ceesuu danda'a kan jedhu.
Waggoottan darban kufaa ka'aa muuxannoo adda addaa horannee jiru. Milkaa'inoota adda addaa qaba. Isa kana gulantaa ittaanutti ceesuu danda'aadha. Kanneen itti fayyadamee coomsa barbaachisu fiduu danda'a kan jedhu sana sirriitti sakatta'uu barbaachisa. Waanta hojjennu nama jiraachisuu bira darbee qusachuu bira darbee investimentiitti cehaan deemu taanaan waanta hoggansi kun godhu hundumtuu dadhabbii. Achi siqsuu hin danda'u sabichi. So deemee qabeenya horachuu fiduu qaba jechaadha. Hojiin dinagdee hojjennu sun. Hojiin barnoota teekinooloojii irratti hojjennu sun deemee dorgommummaa keenya sadarkaa olaanaatti mirkaneessuu qaba jechuudha. So dhimmoonni waggoottan darbe hojjenne bu'aawwan dhufan sun sadarkaa attaanutti akka ce'u karra saaqaa jiraa immoo hin jiru kan jedhu kana sirriitti hoggansi kun sakatta'utu irra jiraata jechaadha. Arfaffaan komii fi gaaffii uummataati. Karoorri keenya komii fi gaaffii uummataa hin deebisaadha. Tajaajila irratti komii qabu uummanni. Misooma irratti komii uummanni keenya qabu. Carraa hojii uumuu irratti komii uummanni keenya qabu. Hattummaa irratti komii uummanni keenya qabu. Kanneen deebisaadha karoorichi. Ganda tokko keessa carraa hojii barbaachisu uummatichaa fi nuyi mutaanaan karoorichi faayidaan qabu. Maqumaaf waraqata irratti xaafame malee faayidaan qabu. Ganda irratti hin qabu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Dadhabbii. So gaaffilee kritikaal ta'an kan uummata keenya qoraa jiran, sirna keenya qoraa jiran kanaaf deebii kennaayiidha kan jedhu. Kallattiin qabsoosaa kan gandummaa amantaadhaan wal qoodu faayidaadhaaf jecha neetworkii adda addaa ijaaruu sana ciree hin balleessu taanaan faayidaa tokko hin qabu. So isaan sirriitti qixaan madaaluu barbaachisaa. Karoorichi hagam kana kallattii qabsiisee kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Shanaffaa fi inni dhumaa humnoota kana raawwachiisuudhaaf jiran hagam qopheessinee dhimma itti baanaa kan jedhu. Caasaa mootummaa hooggansaaf raawwataa. Uummata haga maatitti humna walirraa haga maatitti. So isa kana haga maalirraa akka inni jiru hubannee qaawwa isaa guunnee haga sadarkaa nama dhuunfaatti wantoota sirrachuu qaban hubannee isa orgaanaayiz goonee gulantaa taanutti karaa ceesuu dandeenyuun dhimma itti bahuu dandeenya kan jedhu sana ilaaluu barbaachisa jechaadha. As keessatti yeroo hunda kan kaafnu gaaffii hooggansaa deebii kennuu barbaachisa jechuudha. So kana goonee dhimmoota shanan kanaan qophii karooraa keenya amma gandaatti sakatta'utu nurra jiraata jechaadha. Dhimmoota shanan kanaan amma gandaatti irra deebinee haga maatitti yoo karoora keenya sakattaanee dubbii jiru laalle waan barbaachisu sirreessuu dandeenya jechaadha. Hanqinaalee jiran karaatti galchuu dandeenya. Fedhiiwwan jiran sadarkaa barbaadamutti akka milkaa'u gochuu dandeenya. So karoora hiikoo qabu raawwachiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf akka paartii fi mootummaa filannootti deemaa jiru abdii sagalee uummanni keenya nuuf kenna jedhu qabutti mootummaan ittaanee jiru sadarkaa kamitti ce'uu qaba sadarkaa jedhutti hooggansa deebii kennu ta'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Kan afaan ol qabatee karoorri waggoottan shanan dhufanii qophaa'ee dhumee jira irratti mari'anna jechaadha. Gama waggaa kurmaan arfaffaa fi innaattaan irratti sirriitti waggoottan shanan dhufan naannoon keenya kallattii kamiin deemaa kan jedhu kan bu'uuraan irratti mari'annu ta'a jechaadha. Ija kanaan qabsoodhaan sirriitti waltajjii kana qixaan dhimma itti bahuu danda'utu nurra jiraata. Haala kanaan marii milkaa akka nuuf ta'uun hawwaa booda yeroo asirratti dhiyaatu fakkeenyaaf gabaasni innaa dhiyaatu abdiin godinaan isinitti himuu hin danda'u. Magaaliif godinni jiru, seektarri jiru raawwisaa laallachuu qaba jechaadha. Laallachuu qabaa ija saniin sirriitti waltajjii qabsoo akka ta'uu fi wanti jiru karaa akka qabatu sirrii irratti mari'achuun isinirra jiraataa kan jedhu kaasuun barbaada.